Okay, akkam jirtu fayyaadhaa harka fuunee jecha chaalaanii kana gaafan jalqabu anis gara miidiyaa kana waan hin beeku tokko lama obboloonni koyyootti fayyadamanii mee biraan hin ga'a jechuudhaan hin dhufee yoo jaallattan like share subscribe commentii gochuudhaan gaaffii barbaaddanis na gaafachuudhaan yaada keessan naa kennitanii na jajjabeessuu dandeessu wantan sirraa'uu qabus kanaaf viidiyoo kosa jalqabaati yoo isin fayyada ta'e like share subscribe godhaan siniin jedha commentiis kenna wanta kana booddee immoo akka irratti siniif hojjedhu barbaaddanis yoo jiraate commentii naa godha commentii dubbiseen siniif fideen dhufaa jedheen waadaa galaa jechuudha. Kanaaf har'a waan irratti haasa'u barbaade iddoo hanqinni jiru irrattidha. Hanqinni kun maalidha? Ijoolleen gaafa gara biyya alaa yeroo jalqabaaf dhuftu gara biyya arabaa ijoolleen gaafa dhuftu maal beektee dhufuu qabdi kan jedhu irratti waa tokko lama haasofnaa jechuudha. Kanaaf maatiinis maal baruu qaba, ijoolleen dhufuu qabanis maal beekaniitu dhufanii isaan fayyaduu danda'a kan jedhu irrattidha kan haasofnu. Yeroo jalqaba gara biyya alaatti dhufanii ijoolleen maal beekanii dhufuu qabu? Tokko eejansii isaanii. Eejansii irraa dhufan lakkoofsa paaspoortii isaanii sammuu keessatti qabatanii lakkoofsa poolisii, lakkoofsa leebar ofiisii beekuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kana ofii isaaniif qofatu hin taane maatiifis immoo lakkoofsa paaspoortii isaanii, maqaa guutuu isaanii fi eejansii irraa dhufan maqaasaa, lakkoofsa bilbila isaa barreessanii maatiidhaaf kaa'uu qabu. Ofii isaaniifis waraqaa irratti barreessanii dhufuu qabu. Maaliifi yeroo tokko bilbilatti kennamuu dhiisuu danda'a. Ijoolleen mana adda addaa jira gatii ta'ee fi yeroo hunda bilbilaan argatamu. Kanaaf yoo mallee bilbila amma sa'aatiitti argachuu danda'anitti wanta kana of harka isaaniirraa dhabuu hin qabanii kan jedhudha. Kanaaf yeroo kamimmoo wanta kana itti fayyadamu, yeroo maal isaan quunnamu immoo leebar ofiisiis kanas ta'u, lakkoofsa poolisiis ta'u, lakkoofsi eejansiis yeroo kan barbaachisaa kan hin jedhu irratti immoo tokko lamaan haasofnaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba iddoo nyaati hin jirre qaqqabuu danda'a. Nyaataan miidhamuu dandeessi. Miidhaan saalaarraa ga'uu danda'a. Miindaan kennuu fi dhiisuu danda'u. Baay'inni hojii si mudachuu danda'a. Kanaaf yeroo kana maal gochuu qabnaadha? Yoo miindaa ta'e eessatti bilbiluu qabna? Gara leebar ofiisiitti bilbiluu qabna. Yoo yakkatu nurratti immoo raawwatamaa jira ta'e, uggurraan nurratti raawwatamaa jira ta'e, nyaata nuun kennamu yoo ta'e, yoo hojiin nurratti baay'ataa jira ta'e eessatti bilbiluu qabna? Poolisiitti bilbiluu qabna jechuudha. Maaliifin kana kaasuu barbaade? Yeroo baay'ee dhiifa manaa godhatee dallaalonni takkaasin erguu isin fiduu mana madaamee erga isin geessanii maalirra jirtu, akkamitti jirtu, sinii ta'eera cheekii isin godha. Sababa kanaan obboloonni keenya meeqa miidhaan irraa ga'amaa jira. Ituu furmaata argachuu danda'anii gamoorraa of darbachuudhaan, qoricha adda addaa fudhachuudhaan of ajjeesaa jiru. Kanaafi mirga keenya ituu barree kun hundi mudatu. Dallaalonni gaafa as nu erganii mirga keenya nutti himan, dirqama keenya bicha nu barsiisanii dhufu. Kanaaf rakkoo adda addaadhaan obboloonni koo waan miidhamaa jiranii fi miidhaan kun immoo akka hin dabalamneef maal gochuun nurraa eegama? Gaafa rakkoon nurra ga'u yoo miindaa nu dhawwatu ka'e leebar ofiisiitti. Yoo immoo nyaataan miidhaa saalaa nurra ga'a ta'e, hojiin nutti baay'ataa jira ta'e, yakka adda addaa nurratti yoo raawwatame ta'e immoo gara poolisiitti bilbiluu qabnaa jechuudha. Maatiinis immoo wanta ergaa guddaa maatiif dabarsuun barbaadu. Mucaan koo waggaa 6 takka sagalee ishee dhageenye hin beekne. Waggaa tokko sagalee ishee eeguu hin dandeenye. Maaliif kun ta'uu hin qabu? Gaafa mucaan 6 3 6 4 gaafa baddu mucaa koo eessa geessite jedhanii imbaasii isa Finfinnee jiru eejansii jechuudha. Eejansii dhaqanii iyyanii poolisiitti waamanii mucaa keenya lafa geessite fidi jedhanii jechuudha. Achi isaan puushii gochuu qabu. Maaliif eejansii achi jiruutu
eejensii asii dirqisiisuu danda'a gatii ta'eef jechuudha. Kanaaf maatiin ijoolleen keessan yoo baddee yeroo dheeraa turte hin taa'ina akkuma biyyicha dhuftan yoo mallee baadiyyaa taatan akkuma nama gaafachuu Finfinnee dhimma tokkoof dhuftanii eejensii isaa bartanii iddoo eejensiitti argamu bartanii gara eejensii sana bilbila kana informationii ijoollee keessanii lakkoofsa paaspoortii maqaa isaanii hundumaa jechuudha informationii guutuu qabattanii gara eejensii dhaqxanii poolisii illee itti waamtanii iyyuu qabdu caljettanii taa'uun qabdu miidhaan obboloonni keenyarra ga'uu hin qabu. Kanaaf lakkoofsa poolisii fi lakkoofsa leebarii biyyoota adda addaa biyya arabaarra jiranii amma kanaan gaditti isiniif hin kenna googilii yoo gattanis argachuu dandeessu na hordofaan isiniin jedha. Leebar ofiisii UAE Imaraat jechuudha 8008 lakkoofsa poolisii Imaraatii 999 lakkoofsa leebar ofiisii Qaataar 1605 lakkoofsa poolisii Qaataar 999 lakkoofsa leebar ofiisii Saawud Arabiyaa 1991 lakkoofsa poolisii Saawud Arabiyaa 999 lakkoofsa leebar ofiisii Kuweetii 22480000 lakkoofsa poolisii Kuweetii 112 lakkoofsa leebar ofiisii Bahreen 80008001 lakkoofsa poolisii Bahreen 999 lakkoofsa leebar ofiisii Omaan 80077000 lakkoofsa poolisii Omaan 9999 kanaaf kanarratti bilbiltanii rakkoo yoo isin mudate yoo yakki isin irratti raawwate beeksisuu dandeessu. Adaraa obboloota koo miidhaa ofirraan hin ga'inaa isiniin jedhaa. Gaaffii adda addaa yoo qabaattanii YouTube koo subscribe gochuudhaan chaanaalii koo TikTok kana jala jira. YouTube koo subscribe gochuun share, like, copy link gootanii in fayyada yoo jettan obboloota koo hundaan naaf ga'aan isiniin jedhaa. Chaanaaliin koo baay'oo koo jala jira. Subscribe godhaa. Achirratti viidiyoo in argattu. Wanta barbaadan wanta irratti akkan isiniif hojjedhu yoo barbaadan koomentii naaf godhaa nan deebisaa isiniin jedhaa. Nagaatti.